Ayyee daawwattoota keenya akkuma beektanitti tiitooriyaala sadaffaadhaatti fufaa wiindoo jijjiiruu jechaadha. Kanaafuu nu hordofaa. Ayyee siistamicha keenya kompiitara keenya tarnii on goonaani achi booda F12 irra jiraanii buut opshiniin keenya yeroo F12 tuunuun opshinii kanneenitu nu dhufa. Yoo USB irra jiraata taate USB filatta, yoo CD irra jiraate immoo CD filatta jechaadha. Ani amma USB irraan qaba, kanaafuu USB irratti enter tuqaanii jecha. Press any key to boot from USB jedha. Just keyboard marraa kan barbaadetu ta'e jecha. Amma jalqabuudhaaf ganaa prepare jechaa jira. Boot optionii F12, F9 fi F10 akkaataa kompiitara irratti adda adda jechaadha. Toshiba irratti, HP irratti, Dell irratti na desktop irrattis garagara jechaadha. Isaan immoo F10 dhaan setup isaa ilaaluu dandeessanii jechaadha. F10 yoo ta'an BIOS setup jedhee fida. Kam kamiin akka boot godhamu achirratti hin jira jechaadha. Functioniin hundinuu maaliif akka fayyadu achirratti hin argattu jechaadha. Yeroo xiqqoo fudhataa teenyee eegnaan jechaadha. Kana dhufaa jalqaba irraa iskiriina biluu iskiriinii dhufee ture reefu irraa deebi'ee shutdown godhee yeroo qabsiisu asirraa haala kanaan dhufaa jechaadha. Amma as biratti afaan barbaadne hin filannaani sana booda deebinee next jennaan itti aansuudhaan. Ani wiindooniin ani buut godhadhee jiru flash irratti akka darbetti wiindoo 8 dha jechaadha. Kanaafuu amma wiindoo 8 kan koo install godhuu barbaade, yoo install godhuu barbaade install tuqaa jechaadha. Setupis starting jechaa jira amma. As biratti optionii hin jira. Wiindoo 64 biitii gosa version adda addaatiin as biratti tarreeffamee jira jechaadha. Isaan kana keessaa kan nutti tolee filannaa jechaadha. Amma ani kan filadhu Pro 64 activated kan ta'e kana filadhaa jechaadha. Isa kanaan filadhaa jechaadha. Windows 8.1 Pro 64 KMS activated kan jedhu kana isarratti click godha jechaadha. Deebi'ee next jedhaan. Agreement license kana eegaluu kenna accept jenneeni next jennaan jechaadha. As biratti yoo online fayyadamaa kan jiraannu taate as biratti upgrade kan jedhu kana irratti tuquudhaan online fayyadamuu dandeenya. Laakiin garuu as biratti custom install kan jedhu kun jira. Isarratti tuquudhaan as biratti amma partitionii keenya baay'eedha qabna asirraa qaba. Kanneen keessaa yoo delete kan goonu taate jechaadha hunda faayiliin keenyaas nu jalaa baduu danda'a. Kanaafuu partitionuma C qoftiin kan proogiraamni irratti caanamee jiru wiindoon jalqabarraa isa qofa delete goonaa jechaadha. Faayila keenya immoo as bira faayila hin qaba kanneen keessaa hin qaba. Kana keessa faayila wanta barbaadu wanta hin qabneef isa kana delete godhaanii jechaadha. Delete godhuu baanee next jennuun illee inuma dandeenya jechaadha. Deebi'ee delete ta'uusaa as biratti kunoo new jedhee dhufee jira. Kanaafuu isarratti caannaa jechaadha. Isarratti feenaa jechaadha operating systemii kenna jechaadha.
kunooti haala kanaan next yeroo jennu installing window jedhee jalqabee jira jechaadha. Kana booda bakka teenyeetuma eegnaan jechaadha. Maybe hanga daqiiqaa 10 takka fudhachuu danda'a yookaan daqiiqaa 5 turuu danda'a. Teennee isa eegnaa haga inni dhumu jechaadha. 0% jedhee jira ganaa hin jalqaba tokko lama jedhee haga 100 lakkaawaa jechaadha. ايه رامشدي ايه رغو ايه روده يا دو دور ميت ايه روده كده دو دور ميت المركز دون الصينات صف السوق واحد ما تعرفه اهو سيمبل جيبلات يلا يلا ما تشتري يلا وي وانت تو ميك سنس Kunoo xumuree jira jechaadha. Amma ofumaa isaatii restart godhaani. Haala kanaan dhumatee dhufaa jira jechaadha. kamu sendiri wah itu lagi saran apa mereka saran Kunoo windoon jalqaba irratti amma install goonee jecha jalqaba irratti dhufaa jechaa tokko faara. Isa kilik goonee bannaan. Wanta nuti barbaannu hunda nuuf qopheessaa jira jechaadha. Sanii fi wanta of keessatti hammatu jira software operating systemichi applicationota softwareota garaa garaa of keessaa qaba. Isaan kana hunda ready godhaa jira jecha. Just eeguma qabna haga inni xumuruuni. Iya kan? Saya mau indam sama. ايه والله يعني كمان دخل رجع عليهم ايه الفكره جراعي المهم ايه Kunoo jalqabee jira jechaadha. Amma maqaa dhufee jira. As biratti PC neemii maqaa PC dhaatti barreessinaani. Maqaa kan barbaadde barreessita jechaadha. Kan koo. Kanaaf next jennaan itti aansuudha. Kunoo as biratti wifi dhufee yoo wifi hojii connect godhuu barbaadanii dandeessanii yookaan immoo bira darbuu dandeessanii jecha skip this step jedha. Step kana irra dabarsiin jedha. As biratti setting dhufa. Haala ati si mijaa'een filachuu dandeessa. Ani kan filadhu amma customize kana filadhaa jechaadha. Just click next immoo godhaa deemtan jecha. Next. As biratti PC name jedha. PC name kan reefuun tanaa sanii wajjin wal fakkaachuu hin qabu jechaadha.
achi biratti hamzee ture as biratti hamsee ta'ee jira. Yoo barbaadan paaswordii itti galchuu dandeessan yookaan bira dabaluu dandeessan. Kanaaf finish jennaadha jecha. Finish yeroo jennuun finalize your setting jedha. Settingii kenna nuuf goolabaa jira jechaadha. Selfie kaafee Amma kun haayi jedhee jira jechaadha. We are setting up for you. Appilikeeshinoota keenya install godhaa jira jechaadha. As biratti akkuma argitan kanatti appilikeeshinii ofirraa qaba. Hamma muraasa ta'e tokko ofirraa qaba. Haga barbaachisaa ta'e san install nuuf godhaa jira jechaadha. Ees gara dabadaan urgii yeroo argume kayu itu ya gitu zokan lagi ya zokan marah itu gini ya kayu itu kunillee daqiiqaa muraasa takka fudhata. Just eeguma qabna jecha haga inni xumuruuni. Let's start jedha haa jalqabnu jedhaa jira. Kunoo haala kanaan finalize godhee goolabee xumuree jira jechaadha. Kunooti kompiitarichi keenya haala kanaan formaat windoon jijjiiramee jira jechaadha. dhumatee Kunoo faayiloonni keenyallee nu jalaa hin banne haaluma jalqaba jiraniin taa'aa jiranii jechaadha. Kanaafuu waan daawwattaniif galatoomaa. Subscribe godhuun hin dagatinaa. Nagaatti tura.